Bakka jirtan dhumattu nagaa rabbi isiniif haa ta'u jecha har'as egaa barumsa bareedaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe barumsi keenya kunis baay'inni isaa keessaan kan gaafatamedha jechuudha. Dubartiin tokko walqunnamtii saalaa gochuudhaan dursa durbummaan ishee baduu ni danda'a akkasumas akkamittiin baduu danda'a kan jedhuu fi kanaa wajjin kan wal qabatanii jechuudha gaaffiin baay'een keessan kan na gaafattanii. Kanaaf kanaa wal qabatee deebiin ta'a kan jedhuun isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Agarumaatti nu waliin tura aga tokko waan faayidaa isiniif kennu tokko waan irraa argattan jedhee waan yaadufan isiniif dhiyeesse jechuudha. Kanaaf nu waliin tura akkasumas egaa namoonni argatan subscribe gochuudhaan maatii keenya nuuf ta'a akkasumas namoonni daawwachaa jirtan illee like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Nu waliin tura gara barumsaatti isin dabarsaatii agarumaatti nu daawwadha. Tole egaa dubartiin tokko walqunnamtii saalaa gochuudhaan dursa durbummaa ishee beekuu ni dandeessi yookaan walqunnamtii saalaa dhiiraa wajjin gochuudhaan dursa durba ta'uu ishee addaan baafachuu ni dandeessi kan jedhuuf gaaffii kanaafi akkasumas dubartiin tokko walqunnamtii saalaa utuu hin godhin dursa dhiiraa wajjin utuu hin ciisin durbummaan ishee akkamittiin baduu danda'a kan jedhu kan inni isiniif deebisuu barbaadu jechuudha. Dubartiin tokko dhiiraa wajjin utuu walqunnamtii saalaa hin godhin durbummaan ishee baduus ni danda'a baduu dhiisuus ni danda'a jenneeti asirratti kan nuti deebifnu. Innis maaliif durbi tokko dhiiraa wajjin utuu hin ciisin walqunnamtii saalaa utuu hin godhin dhiiraa wajjin utuu hin ciisin kanaaf waan durbummaa ishee balleessuu danda'u tokko utuu hin godhin dursa durbi tokko durba jenneeti kan itti fudhachuu qabnu jechuudha. Kanaaf karaa lamaan akka nuti ilaalu kan hin barbaade. Yeroo baay'ee fedhii ofiin ofirraa baasuu yoo hin fayyadamtu ta'ee akkasumas ispoortii garaagaraa ispoortii qaamni ishee akka bal'atu kan hin taasifne kan hin hojjettu yoo ta'e akkasumas saayikilii oofuu wajjin hojii ulfaataa qaama saalaa ishee irratti miidhaa fidan yoo hin hojjettu ta'ee dubartiin tokko durba jenneeti kan itti fudhachuu dandeenyu jechuudha. Inni kan biraan baduu ni danda'a kan jennu immoo utuu walqunnamtii saalaa hin godhin durbummaan baduu danda'a jennee kan itti fudhannu tokko kan biraan immoo jechuudha. Dhiiraa wajjin utuu walqunnamtii saalaa hin godhin fedhii ishee kan ofiin ofirraa baaftu yoo ta'e akkasumas artifishaalii qaama saalaa dhiiraa kan fakkaatan wantoota garaagaraa kan fayyadamtu yoo ta'e qaama ishee keessa kan gashitee fayyadamtu yoo ta'e jechuudha fedhii ishee ofiin ofirraa kan baaftu yoo ta'e akkasumas ispoortii garaagaraa fakkeenyaaf waan akka ispiriitii ta'uu danda'a ispoortii qaama lukaa adda addaa luka fuudhuudhaan ispoortiin garaagaraa kan hojjetamu jira kan akka yoogaa warroota akkasii kan yoo isheen hojjettu yoo ta'u akkasumas hojiin ulfaataan jira hojii ulfaataa qaama saalaa irratti miidhaa fidan yookaan bal'ina qaama saalaa irratti kan miidhaa fidan jechuudha. Qaamni saalaa ishee akka bal'atu kan taasisan jechuudha. Kanaan wal qabatee wantoota akkasii kan fayyadamtu yoo ta'e haala salphaa ta'een qaamni saalaa ishee akka bal'atuu fi durbummaan ishee akka baduudha jechuudha kan inni taasisu jechuudha. Kana jechuun egaa dubartiin tokko walqunnamtii saalaa yeroo gootu qaamni saalaa ishee dhukkubuu dhiisuu danda'a akkasumas bal'ina qabaachuu danda'a jechuudha dhiphina qabaachuu dhiisuu danda'a akkasumas ishee dhukkubuu dhiisuu danda'a jechuudha dhiigillee jiraachuu dhabuu ni danda'a jechuudha. Kana jechuun durbi tokko warroota akkasii mul'atu kun irratti kan argamnu yoo ta'e durba miti jenneeti kan fudhannu yookaan durbummaan ishee already badii jira jedhameeti kan fudhatamu jechuudha. Kanaaf durbummaa karaa kan biraatiin kan nuti ilaallu. Dubartiin tokko yeroo dhalattu dubartoonni baay'ee irratti durbummaan jechuun qaamni saalaa isaanii dhiphatee jechuudha. Uumamaan kan dhalatan baay'een isaanii dhiphatee yeroo kana yeroo walqunnamtii saalaa gootu akka inni ishee dhukkubu akka inni dhiphatuu fi akka inni dhiigni keessaa ba'u jechuudha kan inni taasisu jechuudha yeroo walqunnamtii saalaa gootu guddattee dhimee umuriin ishee kanaaf yeroo ga'u jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee qaama dhiphatee uumame kana yoo kan duratti dubbadhe fedhii ofirraa baasuu akkasumas kuwaasii taphachuudhaan illee saayikilii oofuudhaan illee wantoota akkasii fayyadamuudhaan kan ishee wantoota yoo ta'e qaamni dhiphatee uumame sun akka inni bal'atu taasisa jechuudha durbummaan ishee akka badu taasisa jechuudha. Inni kan biraan dubartoota tokko gubbaatti uumamumaan durbummaan isaanii bal'ateeti kan uumamu jechuudha. Uumamumaan bal'atee kan uumamu yoo ta'e yeroo baay'ee walqunnamtii saalaa yeroo godhan dhiigni akka hin dhiigne akka isaan hin dhukkubne isaan taasisa jechuudha. Mallattoowwan kun kan isaan akka isaan hin dhukkubne kan isaan taasisa jechuudha yookaan dhiigni akka hin dhiigne kan ta'u egaa mallattoowwan dura jedhe sana kan isaan hin fayyadamne ta'ee ispoortii garaagaraa saayikilii oofuu ta'uu danda'u hojii ulfaataa jechuu dhiisuu danda'u fedhii ofirraa baasuu dhiisuu danda'u haa ta'u malee akka tasaa ta'e uumamumaan qaamni saalaa isaanii bal'atee kan uumamu yoo ta'e yookaan durbummaan isaanii badee kan uumamu yoo ta'e dhukkubuu dhiisuu danda'a dhiigni illee qaama isaanii keessaa ba'uu dhiisuu danda'a jechuudha.
Kanaaf akka saayinsiin akka jedhutti yoo kan deemnu ta'e dubartiin tokko dhiiraa wajjin haga hin ciifnetti wal quunnamtii saalaa haga hin goonetti dubartiin sun durba jedhamteetti kan ishee waamamtu jechuudha. Kanaaf ilaalchi nuti durbummaadhaaf qabnu asirratti karaa lamaan kan ilaaluu dandeenyu jechuudha. Dirqama dhiiraa wajjin waan ciifteef kan isheen durbummaan ishee badu malee yookaan durba miti jennee kan itti fudhachuu qabnu malee dhiiraa wajjin haga hin ciifnetti wantoota kana fakkaatan wantoota waan duratti dubbadhe sana yoo hin fayyadamin durbi tokko jiraattee umurii ishee guutuu yoo wal quunnamtii saalaa gootu durbummaan ishee akka tasaa hin jiru yoo ta'e yookaan qaamni ishee bal'aa yoo ta'e dhukkubni hin jiru yoo ta'e dhiigni hin jiru yoo ta'e dubartiin kun durba miti jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf akka saayinsiin jedhutti namni kamiyyuu wal quunnamtii saalaa dhiiraa wajjin haga ciisee hin goonetti fedhii isaa ofiin ofirraa haga hin baafnetti durba jedhameeti kan fudhatamu jedha saayinsiin. Kanaaf namoonni tokko karaa keessaa kan na gaafatan jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf durba ta'ee utuu hin jiru abbaa manaa koo wajjin wal quunnamtii saalaa yeroo gochuuf jennu yookaan durbummaa koo yeroo irraa fudhachuuf jedhutti dhiigni tokko illee naan dhiigne akkasumas qaamni saalaa koo nan dhukkubni ture. Garuu dhiira kamii wajjin wal quunnamtii saalaa hin goone ture jettee kan keessaa natti dubbatte namni tokko jirti jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee akka aadaatti kan nuti fudhanne yookaan dhagaa kan nuti guddanne dubartiin tokko wal quunnamtii saalaa goote kan hin beekne baay'ee akka ishee dhukkubuu fi akkasumas dhiigni baay'een akka qaama ishee keessaa bahudha jechuudha kan dhagaa guddanne. Akkasumas wal quunnamtii saalaa gochuudhaan dursa dubartiin durbummaa qabdu tokko baay'ee akka ishee dhukkubu yookaan aga feentii hojjechuutti yookaan aga wallaaluutti geessi jedhameeti kan dhagaa guddanne jechuudha. Kanaaf ilaalchi kun ilaalcha dogoggoraati jechuudha. Ilaalcha baay'ee dogoggoraa jechuudha. Maaliif dubartiin tokko durbummaa qabdu tokko wal quunnamtii saalaa yeroo gootu akkasuma dhukkuba baay'ee hin qabu jechuudha. Dhiigni ni dhiigaa, dhiigni kan dhiigu jira, kan hin dhiigne jira akkuma duratti dubbadde. Haa ta'u malee dhukkuba baay'ee hin qabu jechuudha. Haa ta'u garuu asirratti kan isin hubachuu qabdan dubartoonni gosa garaagaraa jiru yookaan dubartoota hundumaa irratti miti kan ta'u jechuudha. Dubartoota tokko gubbaatti baay'ee akka inni dhiiguu fi baay'ee akka inni isaan dhukkubu kan beektan ni jirtu jechuudha. Kanaaf haala namni hundumtuu gosa tokko miti yookaan dhukkubni itti dhaga'amu tokko miti waan ta'eef nama hundumaa ija tokkoon ilaaluu hin qabnu jechuudha. Kanaaf nama hundumaa akka tokkotti ilaaluun sirrii miti jechuun kiyyagaa dhukkuba ni qaba. Dhukkubni isaa haga kanatti baay'ee ooverii kan ta'ee fi baay'ee kan isaan dhukkubu miti jechuudha. Kanaaf warri dhiiraa sirriitti gadi fageessinee kan nuti beekuu qabnu durbi durbummaa qabdu dirqama dhiiguu qaba yookaan qaamni ishee dhukkubuu qaba jennee kan nuti yaadnu sun yaada dogoggoraa ta'uusaa beekuu qabna jechuudha. Akka saayinsiitti durbi dhiiraa wajjin haga hin ciisnetti durba jedhameeti kan dubbatamu jechuudha. Inni kan biraan dubartiin tokko fakkeenyaaf ispoortii garaagaraa akkuma duratti dubbadde ispoortii garaagaraa kan hojjettu yoo ta'e kaaraatee hojjettu yoo ta'e ispoortii fakkeenyaaf warra akka kuwaasii taphachuu ta'uu danda'a, warra akka baaskeetboolii ta'uu danda'a, akkasumas hojii gurguddaa hojii ba'aa baachuu ta'uu danda'a. Warroota kana kan hojjettu yoo ta'e qaamni saalaa ishee akka bal'atu yookaan durbummaan ishee akka badu taasisa jechuudha. Kana jechuun dubartiin kun dhiiraa wajjin wal quunnamtii saalaa gootee jirti jechuu miti. Kanaaf yeroo baay'ee dhiirri wal quunnamtii saalaa godhee ta'u wantoota duratti dubbanne dhiiguun jiraachuu dhabuu danda'a, dhukkubuu dhiisuu danda'a. Kana yeroo dhabu akka isheen waan isheen isa sobdeetti kan inni fudhatu jechuudha. Kanaaf yaadni sun ilaalchi sun dogoggora ta'uusaa beekuu qabna jedheetan kana yaadu amma tokko ilaalcha keenya sirreeffachuu qabna jedheetan kana yaadu ammayyaa adeemuu qabna fooyya'aa adeemuu qabna jedhee waa yaaduufan kana isin biraan gobara baala jechuudha. Kanaaf dubartiin durbummaa qabdu jedhamee kan yaadamu karaa baay'eetiin ilaalama waan ta'eef dirqama dhiiguu hin qabdu, dirqama dhukkubitti dhaga'amuu hin qabu. Kanaaf karaa garaagaraatiin baduu akka inni danda'u isiniif ibseen jira jechuudha. Gaaffiin inni kan biraa kan gaafatame dubartiin tokko heerumuudhaan yookaan wal quunnamtii saalaa gochuudhaan dursa durbummaa qabaachuu ishee yookaan durba ta'uu ishee beekuu ni dandeessi kan jedhu gaaffii gaafatamee ture jechuudha. Gaaffii inni kun baay'ee gaaffii ulfaataadha jechuudha. Maaliif durbummaan namni tokko ofii isaatiin beekuu hin danda'u. Maaliif mana yaalaa deemtee illee durbummaa beekuun durba jedhamee beekuun rakkisaadha. Kanaaf durbummaa qabaachuu ishee mana yaalaa yoo deemtu illee hin gammatama jechuudha. Mina albata tarii jedhamee qabdi jedhamee kan gammatamu malee dhibbaa dhibbatti qabdi jedhamee kan gammatamu jechuudha. Kanaaf durbummaa qabaachuu ishee yookaan durba ta'uu ishee tasuma ofiitiin beekuu hin dandeessu. Maaliif akkuma duratti dubbadde durbummaan uumamaan illee bal'atee dhufuu ni danda'a. Akkasumas ispoortii hojii garaagaraatiin illee baduu waan danda'uuf durba ta'uu ishee fi durba ta'uu dhiisuu ishee ofiitiin of ilaaltee yookaan karaa garaagaraatiin of marammartee beekuu hin dandeessu jechuudha.
Inni kan biraan dubartiin walqunnamtii saalaa gootee hin beekne yookaan dubartiin durbi tokko abbaa manaa ishee wajjin erga heerumteetii walqunnamtii saalaa gochuudhaaf immoo jettu sodaachuun jira. Dhukkubni itti dhaga'ama itti yaadda'uun cannaqamuun jira jechuudha. Kana yeroo cannaqamtu yeroo sodaattu yeroo yaaddoftu abbaa manaa ishee wajjin walqunnamtii saalaa akka isheen hin gooneef ishee taasisa jechuudha. Yookaan dirqamaan akka inni ishee wajjin ciisu yookaan durbummaa ishee akka inni irraa fudhatu ishee taasisa jechuudha. Kanaaf kana hambisuudhaaf wanti gochuu qabnu riilaaksii gochuu qabda, isheen riilaaksii ta'uu qabdi. Akkasumas sodaachuu akka isheen hin qabnee fi amansiisuu qabda jechuudha. Akka inni isheen dhukkubneef inni kan biraan sirriitti qaama ishee hiikuu qabda jechuudha. Yookaan akka isheen of hiiktuu fi fedhii keessa akka isheen galtu gochuun dirqamadha jechuudha. Sirriitti qopheessuun sammuu ishee amansiisuun walqunnamtii saalaa gochuudhaan dursa ishee qaamni ishee akka inni hiikkatu yookaan fedhii keessa akka isheen galtu gochuun akka dhukkubni itti hin dhaga'amnee fi haala salphaa ta'een durbummaan ishee akka irraa fudhatamuu danda'u ishee gochuu danda'a jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee namoonni baay'een keessan natti dubbattee jirtu dubartiin tokko heerumtee ji'a 3 ji'a 4 abbaa manaa ishee wajjin walqunnamtii saalaa hin godhin akka isheen jiraachaa jirtu dhaga'een ture jechuudha. Abaluu dheetuun maqaas dha'uu baadhu. Kanaaf namoonni rakkoo akkasii keessa jiran abbaan manaa isaanii isaan gubbaatti hojii guddaa hojjechuu qabu jechuudha. Sammuu isaanii gubbaatti hojii guddaa hojjechuu qaba jechuudha. Fiizikaalii akka isheen qaama isheetiin amantu yookaan fedhii walqunnamtii akka saalaa akka isheen qabaattu gochuun sammuudhaan akka isheen qophooftu gochuun sirriitti qaamni ishee akka waliif gochuun kun abbaa manaa isheerraa kan eegamudha jechuudha. Kanaaf dhukkubni akka itti hin dhaga'amne amansiisuu qaba. Akka ishee utuu inni dhukkufatin utuu inni ishee garmalee hin dhiigin sirriitti ergi isheen itti amantee walqunnamtii saalaa fedhii qabaatteetiin booda kan godhamuu qabu. Kanaaf haala kanaan akka isheen hin dhukkubne godhanii durbummaa ishee irraa fudhachuu waan danda'uuf haala salphaa ta'een dirqamaa miti jechuudha. Durbummaa kan fudhatamu ishee utuu hin amansiisin utuu isheen fedhii hin qabaatin miti durbummaa irraa kan fudhatamu jechuudha. Kanaaf haala kanaan yoo fayyadamtan durbummaan karaa kamiin utuu hin dhukkufatin utuu dhukkubitti hin dhaga'amin durbummaa irraa fudhatamuu waan danda'uuf haala kanaan fayyadamuun ni qabdu jedhee yaada. Tole egaa gaaffii keessaniif amma tokko deebii ni ta'a jedhee kana yaade isiniif qabadhu dhufeen jira. Waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Gaaffii kan biraas yoo qabaattan koomentii gubbaatti nagaachuu dandeessu, telegiraamaas nagaachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kan baattee agartanii deemuutti nagaan naa tura. Baay'een isin jaalladha. Chaaw chaaw.